asobu ganni irratti sheer godhaa fi daawoo isin mallaqa namaa kana nyaatiin kana bichaa uumiti waa'ee dubbataa jiran ganniin ilmoos garaa qabdii jedhan. Yaa ulfo marra katarree ulfoofte isaantu guddisaa moo amma lakkii biyya sanadhiisa dhugaa rabbii Bona me waan tokko mana san keessatti isii fi namni baay'ee jiraachuu mala asoo addaan hubatiin mana tokko keessa namni hedduu jiraachuu mala yoo wanti san ganni fuudhu Tiji akan ubadde timcaye Zulay katiman barreessine jala kana jiraate mujattira sheer godhe bona haati birishaan taa keessa ana qorqorroo keessa alaama ayye ko irra bilbilee dhufaati mu'eedila adamchatti akayyette irra bilbilaati maasu jira beetaa tiji ila yeroo mana sandaytutti akka waan meeshaa geessu dhayteena fakkaata boorsa maa wajjin jette namni biraa mana jiru akka munir jedhe namni biraan jiru bisto ko facha qalbii haasaa jirta moo dhuguma haasaa jirtu dhugaa haasaa jirtu jettu tiji qalbii abootii dinfinillee fayyaa qabdu akka maalitti maal taatesa Rabbi sobina maal ganni waan namaan tuqu bar dhugaa rabbi dubbachuu ganni waan namaan tuqu maal nuti gartee cabbuu namarra kenna ani ganniin jaaladha akka ani wallaahi lazima obboleettitti yaa jaaladha michiyyoo san hedduu jaaladha ni beeyta an dhararra kaayaa bar irraa mormadhee ana bichaa miti kunoo dhufanii birishaa watti matanii bar raga oy ka fuute ka fudhan oy ragaa qabdi boona qalbii see baran dura ganni waan ganni irratti sheer godhi yookaan itti bilbilii waamime fuute moo hin fuune yoo isin hin fuune garuu ana nangalchu garuu odoo dhiiftanii wayam cootan maaliif baay'ee duraanuu baay'ee himatti ummata Oromoo kana namiitan jetti dhugaa rabbii dhiisaa yoo abbaan suni karaa barbaadinaa gaafatu isin ummanni Oromoo kun dhiisaa armata isiniin jedhe dhugaa rabbii. Mee akkamit dhiifna Zuleykaan dhufteetiin ammanni dhufee keessaa natti mataa kale ummanni beekaa wallaahi amanaa jitanii dhufee natti mataa karaa barbaadinaa baafatu dhugaa rabbii. Obsi naaf gida keessan gaafatte maal siin jetteedha karabbi si argu manni kun ilaalli gaana waraabamaan jiraata. Ila wanti siin jette isiin maabi bitteen gaafatiin ila addubbachuu dhuftee isiin asirratti akkana jettee dubbattu jechuudha. Maaliif kun kijibaa miti ani muciyyoo jala jirtullee kootti ol bahi barreeffadhu dhageeffadhu obboleetti teenya ta birrii xaasaa keessaa isiin fuute kootti ol bahi barreeffadhu yookaan ammoo ganni jala kana hoo jiraatte kootti ol bahi miidiyaa irraan dhabamne sitte walee ture ganama ati dubbiin kun dameennaan miidiyaa kootti bahi. Harka warri modereetara qabdan tiji warri modereetara qabdan Zuleykaa ka jedhu laalaati ol galchaa ergachuullee beektum jettiin dhamaatu wayiiti Zuluu ka jedhu Zulumoo Zuleykaa jedhu laalaa ol galchaa itti dawwalaa laalaati ol galchaa boona itti dawwalaa warra bilbila qabdan mucattii si haadha birriitti haadha birrii sanan gaafatame yaa maadhu rabbi lakkaa dhiisaa midhootanaa waan akkamitti bishaan itti dawwaluu deemee jira koo itti dawwalee koottu ayiriin meetu itti dawwalii boona laali boona waan tokko sitti mala laalubbu amma lagni guutuu ka'ee nyaatinii jaarsi du'aa keessi na baaranii jaa Oromoon amma sababa godhina dhiisaa nama abbaan barbaade wayjalaa yoo fudhate namni sun ragaa yoo qabaate ragaa isaa fidatee karaa seera imaaraatiitiin agaafattu ragaa yoo qabaate taanii akkitti micootan ammas miidiyaarra ooftanii ammas immoo Oromoo akkana na godhe Oromoo akkatti na kuffisee Oromoo akkanatti na cabsuuf deema dhiisaa dhugaa rabbii dhiisaa micootana lakkaa waaqa ammas immoo nutti boochii ammas miidiyaa kanarratti boochii dhiisaa adaraa rabbii ani keessa jiru gara jaanii qalbii seetu amma haadha manaa jedhanii natti fidanii ani amurraa kafalu fi bara walla ganni yoo isin kafale taate guyyaa dhaa yookaan borurraa kafala mallaqa irraa deebisan irraa kafala amma finneetu maali wal guranii akkafalan amala nama amala wayii qabda moo maaliif hin fuute kun ati isiin rabbiin maashaallah haadha qabeenyaa godhe haadha qabeenyaa taate harkasii baratee gartee waan kalee waa fuutu saniin fuute moo maaliif fuutee jennee gaafanna sanumaaf sheerti naa godhaa jedhee fide nama ijoollee boonaa keenya mee qobsi mee gaafiti yana deebisi akka mitiyoon dhuftu gaafi tokkoon si gaafadha mitiyoo tana nama hojii nyaatte nama hojii dhuyde nama hiriyaa keetiiti ati isii maal gaafattee maal sii deebiste deebi'ii ni qabda sagalee isii ni qabda yaa dhageeffadha ila mudiir kiyya galatooma ganni
ni beeytanii haadhallee kaleessallee walitti dhiyeenya qabna sirriitti beekti tiijiin beekumsa biira'uu darbitee anaaf ganni waan biraatti nu jidduu jira. Nama yeroo hedduun itti dhiyaadhu silleen akkasuma. Ani hammeenya ganni hin qabu rakkoo ganni salphina gannuun nama wal baasu miti. Irra deddeebi'ee ganni yoonti kun sirrii miti jedhee. Waan naan jette san isiin akkana jette jechuu osoo hin taane afaanuma isiirraa dhageessanii ganni ni jirti. Sheeritti godhaa dhuftee maa waan kana dalage waan kana fuute moo hin fuune akkuma naan jette san hawaasa naa jettu. Dhageeffadha. Ni jirti ganniin kun marraa 2-3 illee dhuftee jala kana geettee deebiti. Kan fuune isinuu silaa osoo fuudhuu baattee ol baatee maa ani akkanaa miti jette. Dhuftee deemte jala kana ammallee sheeritti godha haa dhuftee haa dubbatu. Waan namaa oolu. Mucayyooti dawwalee jira ila. Mucayyooti dawwalee jiraatillee yaada sirrii jedhaa jirta. Agartee hawaasni kun akka ganni jaalatuun beeyna. Yoo hin qabaannillee hawaasni kun irraa kafaluu danda'a. Aboon irraa kafala sa'aatii ammaa kana ilaalu kun sa'aatii ammaa maal irraa kafaltan waan ragaa qabdu nutti as kennaa yookaan maqaa wal balleessuu dhiisaa kan ga'e bakka. Maqaa balleessuu miti Muniir no Muniir waan biraa keessan seenii ani nama maqaa balleessuu miti. Nama maqaa balleessu osoo fedhe balleessuu barbaade namni hedduu jira kan maqaa balleessu. Ganni ni beekanaaf ganni naga walitti dhiyaatu. Ganni nan jaaladhaan nan kabaja garuu bakka isin harkaan deddeemtu kanatti harka isii irraa muruu barbaada jechuudhaan. Dhugaa rabbii. Abbaan fedhan harka qabuu hin danda'u fedhu harka irraa mura fedhu miila irraa mura. Deebisaan deebisuu jirti bonaa keenya. Deebisaan akkanaan jirtu gaafattee maal siin jette maal siin jette. Nan dhufaa gaskii kubbabbanee dubbadhaati nama sadillee achitti naa fiddaan illee dhufaattee gammaatitti hin dhufne. Okay, Mirisha, okay, Michiyo video, me Michiyo gafanna. Michiyo jala kana kottu barreeffadhu. Jala kana barreeffadhu Michiyo jala kana hojiraatte. Adoo barreeffadhu ante. Namni miidiyaa irra beekamu kun dhagai boona namni miidiyaa irra yookaan haga harkisii irraa kututti harkisii wayin deddeemtu wayin fuutu sana gargar irraa kututti hin fayyaan argadhu jechuudha. Ani Muniir dhaggeeffadhu qoyame yaada wayii kennadhaan. Boona dhagaye yaada namaallee fudhadhu namallee dhaggeeffadhu ofiillee haasa'ii siin jedha mirga namaallee eegi. Ani kasiin jedhu riisiitiin yoo jiraate yoo lakkoofsa mucattii qabaatte keessaan naa ergi. Dhugama yoo dhugama taate wallaahi billaahi tallaahi har'a balaagaa itti godha yoo abbaa aayidii isin irra galchite san akkaawuntii irra galchite san har'a iyyannoo galchee fi gaafadhaan. Jaalattee sun ta'in birriin taasaa keessaa mudatu magaalittiin fayyaan qabdu kasittiin musittiin godhu. Ishaara qabdi kaa. Obsi sifan namni tokko guyyaa jiran naqe maali neeyte maali irratti neeyte maali hojii fi moo maali neeyte maal adda baafatteeti. Ganni gaafattee hin gaafatan kaa jechuun yoo dhugama taate laatanii yoo maqaballeessi ta'uu baate dhugaa ta'ee waan kana seeraan gaafachuu dandeetta. Yoo dhugaa ta'e seeraan akkasitti riisiitii waliin yookaan mucattii waliin akkasi gaffida. Yoo isiin illee riisiitiin qabaatan ishaaraan ganniin baayoo ganniin dhugamaan siiriisli mucattiin wallaahi gaafachuu jiru namni tokko aayidii takka irratti naqeef dhimma maaliin naqee maal adda bahina nuti rabbiin taane maal jiru. Laal amma fakkeenyaaf mucattiin suni laal Muniir dhagaye mucattiin suni yoo dhugamaan aayidii ganni irra naqxee na nyaatte yoo jette qabatama kun maaliif akka irra naqxe irra kun yoo beekama ta'e siif maal taate sa muciyyoo manarraa fuutee bar xaasaa harka naqxee keessaa fuutee ganniin. Ani bona dhiifama naa godhiiti amma maal namni maal sirra laalu jira ni beektaani akka hiriyaa tokkotti nama wareegama meeqallee sii kafalee ni beektaati ni beekta wanta kun sitti hiba. Amma biraankii ta'uu kijiba ta'uu wanni kun eega miidiyaa irratti dhufee namni ani nama biraan killee beeku miti nama biraan killee barbaadullee miti nama dhugaa jirtun dubbadha. Ganni yoo taate ganni kaleessa namni anaa olitti dhiyaatu hin jiru maalummaa isii namni beeku hin jiru akka kiyya jechuudha. Ganni yoo taate natti himatte dhaqee keessaan gaafadde dhugaatan ta'e gartee dhugaatii yanaa baasi mana naa bani jette mana dhufuu didde ganni ammoo raggataan kanaa olitti fufaa jechuudha obboleessu. Hayya jala kana dhuftee deemte yoo rakkoo isin taane maa odin seeniin. Dhuftee asirraa deemte yoo seentee fuudhe moo hin fuune. Ana fuudhe lakkeen hin fuune maa jechuu si dhorku.
Okay, na forsi. Mucayyoo itti bilbiltanii dhufne isii sagalee isiin finne ragaa takka hin finne amma maal isin irraa fakkaachaa jiran beektaa? Mucayyoon tun jijjiiramnaan irraa hin hafa isin jaa jira. Kana maal jettan? No. Jijjiirama na dhaggeeffadhu. Nama hinaafuu miti. Ganni yoo taate. Isi dhagai. Follow deemaa dhibba nagar jaan sagalee isii guutuu waan intala waliin haasaan lattafaan. Sim jedhee lattafu yoo murni sanillee barbaadde citii namaan baafnu ofii dhuftee Follow dhaggeeffadha. Follow godhaa laallafata. Follow godhaa. Follow na Sibira jiraami sagalee wallahi isii. waan barbaaddan jechuudha. Wanni guutuun na bira jira kamujattiin isii waliin haasoo itti ragaa qabatama waan kana naa kenne gashin jette. Follow na godhi yoo dhugaa barbaadde. Sim jedhee sitti gadi baasu kunoo viidiyoo as bahee sagalee guutuu si dhageessaan yoo barbaadde jechuudha. Iccitii namaa baasuun barri hin jinqabneenu. Dhuftee haa dubbattuuf himalee nu iccitii namaa baasuuf cinqaa ittiin qabne. Yaa. Kana Iccitii namaa baasuuf wanni nu muddu hin jiru jechuudha. amantee Akkam Muniir. Maal follow video waraabii duusii goonee follow godhaa jennaan maali kun namni dhibbi lama Viidiyoo isii waraabuu osoo hin taane harka keetiin qaqqabiiti namni dhibbi afurii kun ani sim jedhee iccitii gannii gagartee sadarkaa kana isiin jettiin baasu namni dhibbi afurii kun qaqqabii follow na godhi booda yookiin jiba taate narraa kaafatta haala balazaa akkanumaan hin iyyina ragaa qabatama gannii kuftee irraa baasu. Galatooma bakka lakki yani amma fixadhee mucayyoon isin dhufne sagalee isin agarree kun makaballeetti waan fudhatu gaammalee. Sagalee qabatamaan nu bira jira. Sagalee dhugaatti nu bira jira. Boonatti dubbii kana malee Muniira tuyyuu jala isaatti sagalee kun hanga yaa dubbii kana. Follow godhaati gabbuu himattansi viidiyoo sana amantaa.